Laandaachuu koo anaaf himtuu gidduu waan jiruun beektanna yeroo hunda wallolaa. Na isa wajjin walloluu namni baay'ee natti ulfaatee jira. Na ati immoo baay'ee nama gaariidha baay'ee si jaaladhe. Akkamitti sammuun kee akkamitti waan kana yaade? Ella biyaasi qo'atu nu battanii ani sin dhaggeeffadhu jechuudha. Dhugaa waan kanarra sin dhaggeeffadhu. Ammas taanaan kun waan gaarii miti. Qoy intala kanaaf jetteeti hiriyaa kee hoggaa meeqa dhabuu qabdamu? Maatiin dhaba hoona gartaa jechuun intalli kun isaaf nama gaarii turte. Urjiin beekte ta'e urjiin nama gaariidha. Sirriidha. Isheenis miidhamaa jirti. Michuu walii yeroo meeqa gorseera walitti deebi'aadhaa wajjin jiraadhaa jedhu gorseera miti yeroo meeqa dhaggeeffadhu miti. Dhaggeeffadhu jechuudha. Mucaan kun siif hiriyaa hoggaa meeqa? Qoy al tokko na teechisish. Waa akkuma itti si dhaggeeffadhu qabu jechuu kana. Dhugaa waaqa. Kun waan tasuma gurri ko wanta dhaga'uun barbaanne jechuudha. Dhugaasitti maa akka hiriyaa tokkotti. Al tokko na. Urjii paartitu na urjii paarti waan baay'ee artittu itti yaades miti. Prank gochuus yaadee miti. Dhumarratti garuu rakkoo natti taanaan kanan prank jedhee michuudhani yaadattoo ta'e fiilingii sana ture. Urjiin eenyudha? Michuun eenyudha? Michuun anaaf hiriyaa waggaa almost waggaa 5 oliiti. Urjiin hiriyaa michuu yookaan jaalallee michuu turte. Garuu immoo yeroo baay'ee walitti araarseera ijoollee kana. Walitti irrammoo urjii faana balaa araara isaaniitiif jedhee walitti dhiyaachaa dhufeera. Yeroo baay'ee wal agarraa, yeroo baay'ee wajjin haasofnaa. Osoo hin beekin miirri wayii walitti uumameera. Serious. Inni kun eegadda michuun baay'ee aarnaan waan godhamnaan inni aarnaan prank jedhee numarratti. Garuu dubbichi prank miti. Urjii bira miirri jaalalaan jira. Ana biras immoo wanti wayii jira. Michuun anaaf hiriyaa kooti. Urjiin immoo hiriyaa michuuti. Natti ulfaatee waan godhu waan na beefan dhumarratti prank jedheen. Har'ammoo hiriyaan kiyya hiriyaa michuu nu lamaan nutti baay'ee dhufu hin jira. Mee isa yaamitan hin jira. Kara keessa jira isa yaamitan isa biratti waa'ee urjii haasa'aa. Miisatti immoo maal akka dhaga'amuu fi akkasuma immoo urjii immoo paartii sirriitti si haffida. Paartii sirriitti si haffida. Ammaaf garuu hiriyaa keenya kana faana ittaan hima. Yoo inni illee nama ta'e ittaan hima. Urjii faana akka rileeshinii akkamii akka qabdu ittaan hima. Sana booda immoo waan ta'uu ni ilaalla. Dhufaana tura. Eela. Wayii. Kootume. Maa qofa teessa? Jechuudha barbaadde. Kitaaya. Nagaa. Akka. Maa teessa qofa? Ani xiqqoo sitti qabeen haasaa ture sana. Ila. Enggak ada kan beektaa naaf. Mana kanatti hin galu nama sadiidha miti. Anaa si'i michuudha. Sirrii. Ila akhirnya tokkotti waan sitti hin qabu beektaa. Viidiyoo dheengada agarteetta. Viidiyocha dheengada biraankimu. Prank jedheen. Garuu dubbichi prank miti. Inkoostamuu jechuudha. Ayila. Dhugaa atis nama ni biyaas tunu wadu. Michuun dheengada baan inni baay'ee aarifani. Deebisee prank jedheen beektaa. Michuun biraanki gootee taanas immoo akkas akka ta'an. Lakki. Ani macam biraanki siif hin ta'u. Dheengada michuuni. Aarisa argine beektaa. Dhumarratti aarisa waan argeefan prank jedheen. Urjii wajjin waggaa meeqa akka turan beektaa. Yeroo baay'ee immoo wal isaanii beektaa akka isaan yeroo hunda wal lolu walitti naanna'aa wal lolu. Soo kana jennu urjii wajjin wanta taane uumameera sinnoqsu michuutti immoo natti ulfaateera. Jechuun kun tasuma ta'uu hin qabu. Waan wanta san taane. Eella biyaasa tana dhagee kai. Waan kana gurruma itti si dhaggeeffadhu hin qabu jechuudha. Dhugaa. Hiriyummaa siif michuu gidduu jiru anatu beeka waan ta'eef isin yoo xiqqaate har'atti waggaa 5 haga waggaa 6 akka kana jechuudha. Har'atti immoo intala kanaaf jettanii hiriyummaa ni nafa jechuudha. Akkamitti sammuun kee akkamitti waan kana yaade? Ella biyaasi qo'atu nu battanii ani sin dhaggeeffadhu jechuudha. Dhugaa waan kanarra sin dhaggeeffadhu. Ammas taanaan kun waan gaarii miti. Qoy intala kanaaf jetteeti hiriyaa kee waggaa meeqa dhabuu qabdamu? Maatiin dhaba hoona gartaa jechuun intalli kun isaaf nama gaarii turte. Urjiin beekte ta'e urjiin nama gaariidha. Sirriidha. Isheenis miidhamaa jirti. Michuu walii yeroo meeqa gorseera walitti deebi'aadhaa wajjin jiraadhaa jedhu gorseera miti yeroo meeqa dhaggeeffadhu miti. Dhaggeeffadhu jechuudha.
Mucaan kun siif hiriyaa waggaa meeqa? Qoy al tokko na teessish. Waa akkuma itti si dhaggeeffadhu qabu dachuu kana. Dhugaa waaqa. Kun waan tasuma gurri kun wanta dhaga'uun barbaanne jechuudha. Dhugaa sitti akka hiriyaa tokkotti atis michuunis anaaf qixaadha. Wanta kana immoo dhugaa dubbachuuf ani dheengaddas akka qoosatti qabadheetu callise jechuudha. Keessatti garuu akka miirri kun miirri hin taane hubadheera. Garuu immoo wanti kun akka kanatti deemuu qabu jechuudha. Isa dhugaa taanaan garuu. Al tokko na dhaggeeffadhu. Waan kana qosa nuksoo wallaalee miti baran. Nuksoo wallaalee miti. Yookaan immoo michuutti dheengadda himuuf ture. Jechuun akka biyaansi gaafa akkas taasa'u yoo akkas taasa'u sana miira hin taane ishee qabamus miiruma durii sana ishee qaboo ta'e intala kabajii walitti fufuufaniin walitti naasee itti fufuufan. Garuu akkasaa ta'een miira itti dhaga'ame miira aarii ture maal takka saalses hin beeku. Istiiramayyuu bilooka irraa kaasee dheen irraa bilooka irraa hin kaasne ittaasee dheen irraa guyyaa sana aarii isaa malee irraa hin kaafne itti naasofne biyaansi taasa'uu qaba ture. Amma immoo urjii biyaansa ta'e erga niifate walitti dhufne yookaan immoo walitti dhufte ana dursa kan dursee michuu beeku anadha malee sii miti. Ta'us jedhu. Qoy kaas na dhaggeeffadhu kaa hiriyaas. Ani sinitti sin dhoksee sin duuba intala kana wajjin akka raawwataa ta'uu danda'a. Akka barbaade jaalala keenya wajjin namuu dandeenya. Garuu biyaansi erga inni dide erga inni immoo amiira isa keessatti dhagahame si faana mari'adhaaf malee akka ta'e rijeektii gootuuf miti waan akkasii. Ani kana fudhadhu gurri ani tasuma fudhadhu jechuudha. Ana mayyoo amanaan hin jiru dhuguma isa dhugaa sitti dubbachuuf ani dachuudha jechaan jira alko maal akka adda addaa anaafuu gaafidha. Sheellaa. Ukaan michuu si amanaa miti jechuudha. Sagalee ishee dhageessisu. Sagalee ishee afaan haasoftus dhageessisu. Dhageessaa kana. Dachuu koo anaa fi michuu gidduu wanti nuyi beektanna yeroo hunda wallolla. እና ሰዎችን ወለሉ ምናምን ባይና ተልፋተ ይችላ እና አድሞይ ባይ ነው መጋሪዳና ባይ ሲጃለደ ይላል ና ኦኬ ከና ቦዳ አራራ ሳትቴ አንሳና አራራውን በርባድ ቆባጥና አርገዱ ከነን ሲያርገዱስ ከነን ሲብልብሉፍ ጥመጃለለ ከጣመለ ኢሳን መቃሳነት እንጋሲን So, dogongora kan qabu dachuu siidha. Ammas taanaan dogongora kan qabu siidha dachuu. Ati hiika hiriyummaa hin beektu. Hiika immoo obbolummaas hin beektu. Hiika obbolummaa maanni beellaa mataa taate? No. Dachuu na dhaggeeffadhu. Kun tasuma wanna ta'uu hin dandeenye dhugaa. Ilaa. Dogongora isuma hin taane dogongorte. Intalli kuni waan sitti hima jechuudha. sittani maraara. Intalli kuni michuu dhabdeetti. Michuu faana ta'an jiru. Ana maal dhabde? Nama yaalatte maal michuu yoo dhiise moo? Yoo dhiise erga dhiisee dha miti. Intalli kun nama biraa faana jiraachuu shii yeroo miti. Michuu kiraallee kun eegaa turre.